Eeyyee. Here. Here jechuun here. As yookaan bakka kana. Egaa jechi isheen jalqabaa har'a kilaasii keenya ja'affaa kana keessatti barannu here. Here. Here kan jettudha. Here kan jettu kun immoo as yookaan bakka kana. Egaa bakka ibsuuf kan itti fayyadamnudha. Walumaa galatti here kan jettu kun yeroo gara afaan Oromootti hiikamtu as jechuun yookaan bakka kana. Nama tokkoon as yoo jechuu barbaaddan here jettu. Asis ni ta'a bakka kanas ni ta'a jechuudha. Faayidaa garaagaraa sadii qabdi kan isin sadarkaa kana irratti jecha here jedhu kana baruu qabdan jechuudha. Isheen jalqabaa akkuma nama jedhe as yookaan bakka kana jechuudhaaf nu fayyaddi. Fakkeenyaaf namni tokko come here. Come here yoo isiniin jedhe come jechuun kottuudha. Here jechuun immoo as yookaan bakka kana. As kottu bakka tokko dhaabatee nama bakka biraa jiruun as kottu yoo jechuu barbaade maal jedhaa? Come here. Come here jedha jechuudha. Akkamitti nu fayyaddee jechi here jedhu kuni as yookaan bakka kana. Bakka ibsuudhaaf jechuudha. Bakka ibsuudhaaf as dhaabbattanii nama as jiru as kottu yoo jechuu barbaaddan come here. Come here jettu. Isheen lammaffaa example isheen lammaffaa wait me here. Wait me here kan jettudha. Wait jechuun immoo eeguudha. Eeguu nama tokko yoo eegdan wait jedhama. Me kan jettu immoo ana akka jechuuti. Asitti na eegi akka jechuuti gara afaan Oromootti yeroo hiikamu wait me here jechuuni. Wait me here yoo namni isiniin jedhe asitti na eegi bakka kanatti. Bakka sana ibsaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf hoteela keessa jiraachuu ni dandeessu, bakka bashannanaa garaagaraa jiraachuu ni dandeessu. Namni tokko wait me here yoo isiniin jedhe asumatti na eegi jechuu isaati. Inni bakka biraa deemuu ni danda'a. Asitti na eegi jedhee bakka biraa deemuu ni danda'a jechuudha. Here kan jettu kun ammas keessatti bakka ibsaa jirti jechuudha. Bakka kana, bakka jirtan sana. Faayidaa lammaffaas ni qabdi. Jechi here jettu kuni kan isin beekuu qabdan asirratti jechuudhaaf. Asirratti jechuudhaaf. Meeshee kana yeroo example fudhannee ilaallu isinii gala. Asirratti jechuudhaaf. Fakkeenyaaf namni tokko let us stop our jedhee here jechuu ni danda'a. Let us kan jedhu kun immoo akka isaa goonuudha. Yeroo nama tokkoon akka isaa goonu jechuu barbaannu jecha let jedhu kanaan eegallaa gara fuula duraatti ni barannaa. Garuu ammaaf akkasitti naa qabadhaa. Let jettanii yoo eegaltan akkas yoo ta'e yookaan akkas haa goonu akka jechuuti. As jechuun immoo nu jechuudha. Nu kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee turre nu jechuudha. Let us stop our. Stop jechuun immoo dhaabuu. Wanta tokko dhaabuudha. Our jechuun immoo kan keenya. Fakkeenyaaf let us stop our friendship here. Friendship jechuun hiriyyummaa. Fakkeenyaaf hiriyyaa keessanirraa gargar ba'uu yoo barbaaddan. Hiriyyaan tokko isin gaddisiisee yookaan hiriyyaa keessanirraa gargar ba'uu yoo barbaaddan maal jettu? Let us stop our friendship here. Kun immoo maalitti hiikamaa? Hiriyyummaa keenya asirratti haa dhaabnu. Asirratti haa dhaabnu. Maal keenya? Hiriyyummaa keenya. Egaa jechi here jettu kun asirratti haa dhaabnu. Akka jedhutti hiikamti malee bakka hin ibsitu jechuudha. Akka isa jalqabaa kana bakka kana kan jedhu hin ibsitu jechuudha. Hiriyyummaa keenya asirratti haa dhaabnu yoo jechuu barbaaddan let us stop our friendship here. Friendship jechuun hiriyyummaa. Fakkeenyi lammaffaa fakkeenyaaf namni tokko let us stop our argument. Argument jechuun immoo falmii nama tokko wajjin fakkeenyaaf wanta tokko irratti waliigaluu dadhabdanii yeroo isin waldhabdee isin gidduutti waldhabdeen uumamee walii deddeebistan maal jechuu dandeessu? Let us stop our argument here. Falmii keenya waa'ee haasa'aa jirru kanarratti haa dhaabnu. Asuma irratti haa dhaabnu. Namni sun waan haasa'amuu qabu
irra darbee waan biraa jechuu ni danda'a. Isin immoo haasaa sana itti fufsiisuu yoo hin barbaanne ta'e maal jettu? Let us stop our argument. Argument jechuun immoo falmii. Yeroo nama wajjin wal falmitan waan tokko irratti. Here yoo jettan asirratti falmii keenya haa dhaabnu yookaan wal dhabdee keenya asirratti haa dhaabnu. Here kan jettu kun maal jechuudha as keessatti? Asirratti haa dhaabnu akka jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisaan tokko let us stop our class here jechuu ni danda'a. Fakkeenyaaf ani let us stop our class here yoon jedhe barnoota keenya har'aa asirratti haa dhaabnu. Class jechuun kutaa barnootaati. Yaadni isaa garuu maalidha? Barnoota barachaa jiru kana asirratti haa dhaabnu. Here kan jedhu kun amma akkamitti hiikamte? Asirratti akka jechuudha. Ishee kana akkasittiin faayidaa ishee qabattanii itti fayyadamuu dandeessu. Waan akka dhaabdan barbaaddan sana as buustanii let us stop our jettanii our jechuun kan keenyadha. Nama biraatti yoo himuu barbaaddan waan dhaabuu barbaaddan san as buustanii let us stop our jettanii waan san buustanii here yoo jettan asirratti waan sana haa dhaabnu akka jechuudha. Ishee kan akkasittiin qabadhaatii itti fayyadamaa. Mee faayidaa sadaffaa jecha here jedhu immoo waliin haa ilaallu. Kunooti jechuudhaaf wanta tokko namaa kennuuf yoo barbaaddan wanti sun harka keessan irra jiraachuu ni danda'a. Namaaf kunooti jettanii kennuuf yoo barbaaddan maal jettu? Jecha here jedhu kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf here is your computer. Hiriyaan keessan fakkeenyaaf kompiitara isaa mana keessa barbaadaa yoo jirate isin immoo agartanii itti yoo ta'e here is your computer. Kompiitarri kee kunooti yookaan as jira akka jechuuti. Kunooti yeroo jechuu barbaannudha. Ijaan itti agarsiisaa ta'uu danda'a. Jecha kana kan fayyadamnu ijaan itti agarsiisaa hiriyaa keenyatti yookaan immoo qubaan itti agarsiisaa. Here is your computer. Kompiitarri kee kunooti. Yookaan immoo harkaan itti kennaallee ta'uu ni danda'a. Kompiitara sana harkatti qabanne kompiitarri kee kunooti yoo jechuu barbaanne here is your computer jenna. As keessatti maaliif nu fayyadde? Jechi here jedhu kuni kunooti akka jechuudha. Fakkeenyaaf here is your brother. Kunooti obboleessi kee fuuldura keessan jiraachuu danda'a. Here is your brother. Obboleessi kee kunooti akka jechuuti. Fakkeenyaaf nama tokkorraa qarshii yookaan maallaqa liqeeffattanii nama sanaaf deebisuu yoo barbaaddan namni sun fuuldura keessan dhaabateera yoo ta'e here is your money. Qarshiin kee kunooti jettanii itti kennuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf akkasitti itti fayyadamaa. Amma jechi here jettu kun bakka ibsuudhaaf as yookaan bakka kana kan jedhutti ni hiikamtu. Qarshiin kee kunooti yoo jettanii amma namaaf kennitan bakka ibsaan jirtanii maal jechuu keessaniiti? Kunooti qarshiin kee jettanii dubbachuu fidhachuudha. Ishee kana here is your jettanii wanta namaaf kennuu barbaaddan yookaan wanta namatti agarsiisuu barbaaddan bakka qullaa kana buustanii here is your computer. Kompiitarri kee kunooti. Here is your brother. Obboleessi kee kunooti. Here is your money. Maallaqni kee yookaan qarshiin kee kunooti jechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waan tokko naa kenni isiniin jechuu danda'a. Mee waan sana naa kenni jechuu ni danda'a. Isin immoo maal jechuu dandeessu? Hima faranjoonni irra deddeebiidhaan fayyadaman kana qabachuu qabdu. Here you are. Here you are jechuun walumaa galatti kunooti akka jechuuti. Namni tokko mee waan sana natti kenni wanta fuuldura keessan jiru tokko fakkeenyaaf mee kompiitara sana natti kenni. Kompiitara sana mee natti kenni yoo isiniin jedhe here you are. Kompiitara sana harkaan itti kennaa. Here you are jechuu dandeessu. Here you are jechuun immoo kunooti hodhu fudhadhu akka jechuudha. Meen waliin jedha here you are. Here you are. Kunooti narkaa fudhadhu akka jechuuti. Ishee kana itti fayyadama baay'ee isin fayyaddi. Mee jecha gara isa ittaanutti haa dabarru. Kilaasii keenya ja'affaa kana keessatti jecha salphaa nuti ilaallu isa lammaffaatti haa dabarru. Ammas na waliin ta'a.